Kum. Waalaikumsalam. Kam jirtan nagaa. Fayyaa. Nama sheekatedha maashaallah maashaallah. Hayyee kami. Amma Maal kun akkanuma jira kaayaa obboleessa. hin fayyine. Maal hin fayyine. Wallahi. Wallaahi kaa miilli akka jiru lafetu cabeetiin butute kun gara tokko yoo walti deebisan gara kaaniin irraa mulu irraa badaa jira bakka uummata akka waldaan fayyine nokkan. Uno ka socho'u uno kanaan socho'u uno walii galuu yoo gaarii kanaan socho'aa jiran. Kilaanchi kanaan deemaa dha. Mana fincaanii kanaan deemaa kanaan uno bakka ciisu kanatti bakka argitu kanatti deebi'a. Uummata akka falummaa takka illee hin jiru. Amma furmaanni maali jettare akka nama rakkoo akka jiru tokkooti. Maal furmaanni kaan agartee furmaana gargaarsuma naa guutaniitiin akka gara biyyaa nagalchitan barbaada malee maal furmaata maal qaba. Falli kee tokko hin jiru miili lachuu lafeen miili lachuu na butute namni miila hin qabne abdii maali qaba obboleessa kiyya abdiin kiyya isin moo ta'e malee. Biyyatti galuu barbaadda. Biyyatti galuu barbaada amma miili lachuu na cabee jira miili osoo tokko wayyaa qabaate agartee abdii wayii qaba amma miili lachuu caccabeetiin jira. Abdiin kiyya amma agartee biyyuma abdiin biraa wanni an qabu takka illee hin jiru jechuudha. Biyyaayyuu waa qabaadhee agartee waan keessaa hin abdadhu yoo agartee rabbii gaditti agartee obboleeyya nama kiyya isin moo abdadhe malee. Agartee falli kee takka illee hin jiru isin jedha. Akkuma na argitu kana yeroo nuu. Maallaqa kamsi barbaachisa biyya galuuf? Maalan biyya galuun egaa maal haga na barbaachisu hin beeku kaan haga na barbaachisu maalti beekareen. Biyyallee amma maatii qaba osoo lubbuu kee tokko taate uummata akka rakkoon qabu biyyallee maatii qaba. Maatii irrattuu san irrattuu yoo agartee wanti ani agartee abbaan kee poolisiidha dachii qotadhuun qabu agartee ani ijoollummaa kiyyara maatii korra qansiraa dalageetiin maatii kiyya horachaa ture jechuudha. Amma san irraayyuu cabee jira. Ijoollee lama qaba. Kanarratti laali kaamee jireenya ammaa kana keessatti wallaahi baay'ee ulfaataadha. Hagamta akka kana ga'u hin beeku kaan amma mee maal isinuun beeytanii. Baay'ee nama gaddisiisa wallah. Akkasii wallaahi na bira dhaabbadha wallaahi waan adii ta'e na bira dhaabbadha nama naa kakaasaa yaa obboleeyyan kee anillee kan agartee yakka wayii dalagee yookaan hateeti miidha agartee gadhaame bakka dalagatti agartee saba arsii ta'eef agartee akkana na godhanii kanaaf immoo agartee yakka dalagee yookaan badii kiyyaa fi miti kan ta'eef bakka kufe kana na kaasa isiniin jedha kamaan biraa waan jedhamu qabu. Naboo rabbii guddaan hin danda'a si haa kaasu wallaahi in ulfaata wallah. Doktora haalli mucaa waan baay'ee hedduu nama gaddisiisu beekta asli. Maaliif asitti illee kun akkanatti rakkatee taa'aa jira nama dalagatee riyaala takka osoo hin dalagatin akka oseen rakkoon kun irra gahe biyyarraa ijoolleen isaa mana kiraa keessa jiraatanii asitti waan itti yaalamu hin jiru amma asitti kun mana kanaatti akkanatti rakkatee erga gaafa ol dhufetti taa'utti jira. Luitti isaa kun amma erga akkana ta'e ji'a lamaaf deema. Yoo biyyatti galee mungkin yaala argate fayyuu danda'a. Haala amma taa'u kanatti luitti kunuyyuu booda dhibee biraatitti jala jijjiiramuu danda'a. Abboo rabbumaa jedha Oromootti iyyaa fi mucaa kana bira dhaabbadha. Waan tokko zajaa dalagaa fi nama rabbi irraa waan irraa argattani. Kanaaf sagantaan har'aa akka jedhame sun akkam ta'e? Sagantaa jira haadhamaa? Dura har'a gargaarsa goonaaf maal jechuun turemi? Eessatti hin beeku. Numanuma Dr. Asliititti jennaan nu maal beeynare? Hin dhageenye lakki. Yaa? Hin dhageenye. Sabaati dhugaa qabda. Gaafa duraa geemii Mahammad Diksiisot irratti qabamee geemii Mahammad Diksiisot irraa har'atti as dabre bar. Darbuu san quban qabu guyyaa san yaa geemirra oolanumaa mucaan sunillee miskiina nama Oromoof jecha rifaatii waggaa 12 dhabe jedheetuma cal'isee maammennatti ulfaate. Dhugaa.
beellama har'aa kana yoo abdii maandisinummaan doktorri keenya nuu barreessaniitiin abdatan malee ani waan jedhanitti fakkaatu afaan kiyyaan baane lakki nun sobsiisina. Doktorri maa jechuun egaa namni doktora Oromoo guutuuti. Yaa? Oolaan abbaa gaarii Abdii qabdu. keenya jettaniitumaan ufumaa yaaduma keessa beellamatan malee afaan kiyyaan baane har'aa. Oolaan abbaa gaarii qabdu eegee ala keettee bultii jettee mi Oromoon. Har'a kan mucaa Harargee san tureeyyuu akka carraa ta'ee mucaa nama itti gaafatamummaa naa fudhate dhabee dhiisee. Ayyee. Amma badaa mucaa kana akkam goonaree? Abboo doktora iyyaati gargaara wallahi asitti illee rakkina cimaa keessa jira jireenya biyya baqaatti illee kama beeytu. Namni kun nama ofii socho'ee hamma madaquu hin danda'u maalin jedhu namni yeroo mara mana taa'ee nama hin tajaajilu ofii tallaajaa keessa waa jiraate achi deemee fudhachuu hin danda'u. Mucaa kana akkuma gootan godhaati haa gargaaramee gara biyyaatitti galu mucaan ijoolleen hedduullee quba qaban aanolee fa'aallee namni hedduu har'a jedhaa turre. Gaafa duraa ka geemii Mamad Diksiisoo san turre olee jalaa dabre sagantaan isaa kun yeroo 2 moo 3 dabre. Miskiina namuma sagalee tayuuf illee hin qabu. Garuu maal ta'ee wayya beeysa amma? Ani gargaarsa kana irratti waan tokko tokko xiinxalaa beeysa itti dawalan. Eeshi. Itti dawalan namichi dallala ta'uun oolu muqiin. Muqiima beeku hin jaalatu. Muqiimaati. Doktor Andalala mi maal taate nama dhimmaaf bilbila. Muqiima. Muqiima beeku hin jaalatu itti dabalti. Tokko si fe'ee barata mana irraanfatte malee. Yaa? Amma gargaarsi mucaa kanaa akkamitti milkaa'e beeyta? Eeshi. Akka nama duraan yeroo dheeraaf waa'ee gargaarsaa kana keessa beekuu tokkotti akka itti gargaarsi mucaa kun milkaa'u akkami beeyta? Mucaa kana ijoolleen su'uudii jirtan oma harkaa qabdan haguma nama wal beeytaniitiin 200 200 walitti darbitanii gara biyyaa hawwaltan ofirraa. Takka jedhe. Kararra si kaaya. Namni waan aljereen qabate miidiyaa kana gubbaatti hin kisaaru. Mucaalleen hana dhageeffatu, atilee dhageeffadhu, gurbaa soddaa kiyya duraanii kaamilii hiriyaa kiyyaa sanillee dhageeffadhu yaan isin hundi keessa wanta jirtan dhageeffadhaa jala jirtan. Milkii mucaa kanaa yoo barbaaddan, mucaallee yoo milkaayuu barbaade rabbii kan nama milkeessu rabbii nama saba kana barate akka nama waan kana bee hubannoo qabuutti akkamii isin warri su'uudii jirtan 500 hooma dandeettan walit darba mucaa kara biyyaa akka galu godha taa akka jedhe. Mucaan gaaf biyya galee mana kiraa ilmaan isaa keessa jirtu san keessa taa'ee gastii natti haa ergatu. Anumaa laafaa kanatti gastii haa ergatu. Si galeen biyya jira waan ta'eef ka su'uudii jiru, ka Dubaay hin jiru, ka Kwaatar hin jiru, ka Kuwait hin jiru, ka Baareen hin jiru, ka Ameerikaa, Kanaadaa jiru, Awustiraaliyaa jiru, Awurooppaa jiru garaa ittiin jabaatu. Alleqa. Nama biyya jiru rakkataa biyya jirutti namni garaan jabaatu. Mucayyoo amma takka wayii dhiyoo kana galche biyya si galee miti biyya galche bara. Hin gargaarsifne yaanii mana meeqa gad darbamte na bira ga'e booda viidiyoon isii. Doolaara 100 ergee fideen biyya gali jedheen. Daqiiqaa 30 keessatti birrii guurree fi amma mana maal fakkaatu haala ijaarte. Hin milkaa'e akkasitti. Kanaaf anamma maal sinin jechuu barbaadeeti amma su'uudiin ijoolleen su'uudii warra nama dhuunfaa bira tareetiin biyya gargaaru, miidiyaa gargaaru, masjiida ijaaru. Walitti jallatan malee hin qabanii osoo walii raafmata godhanii jarruu hin danda'anii. Ilaalchi akkasitti nama keessa jira waan ta'eef amma Dubaay teettee su'uuditti sin gargaartu si galee. Kuwait teettee su'uuditti sin gargaartu jarri waliin gargaaranii jiran. Su'uudii jira. Biyya dalagaaf dhaqan jira. Erga miili lamaan caccabee namni kun biyya galee maatii ofii keessatti waan ittiin yaalamuu fi
waan maatii ofii ittiin tajaajilu wal taaneetuma gargaarra ani sagantaa qabuufi mana banuufi Oromoo gaafatu proomisiidha. Homaa rakkoon hin jiru obboleessa kiyya ilma Oromooti baankii maqaa isaatiin banata shilingii sumnii argatu irra buufatee kaan ittiin yaalamee kaan ilmaan isuutiin jiraachifataa jechuudha. Karoorri akkas ta'uu qaba malee suudii taa'ee na gargaara ani waan Arsii ta'eefi ani waan Oromoo ta'eefi kalaa maadaa maayin faa nama hunda biratti hin dalagu. Hunda onnee raasu jechi akkana waan jedhu. Maal jetta waan kanarratti isin akka muuqii masuudii tokkotti. Bareeda beekta asli yaadni kan kee. Atillee mucaan kun bakki itti rakkoon kun irra ga'e beeki huduudatti. Asirraa dhaqanii achi fuudhunuu maal akka nama gaafatu. Lubbuu ofiitti irratti namni murteessee dhaqee fuudhee bakka kana jira hanga siyaasillee akkanatti jira. Akka ijoolleen namni naannoo yaa'u hin beekta haala magaalaa keessaatillee quba qabda dhugaa namni magaalaa kana keessa hin jira. Guyyaan rabbi marri gargaarsa ammallee namni dirqama bakka marattu Oromoo yoo ati nama hin qabaatin yoo ati waan qabaatin namni nama gargaaru hin jiru. Namni dirqamni irra jiru ijoolleen naannawaa argitee akka gara diidaatitti waan danda'an godhanii walitti guuranii akka mucaan kun achirraa ol dhufu. Ji'a tokkoo fi homaa mucaan kun mana arabaa mucaan ijoollee kun as jala jira yaasin amma mucaa lakkoofsa tokko barreessu kan isa bira ture arabni gad darbitee jechuudha. Imbaas irraa waraqaa maal goonee taarii meeqaan asirraa dhaqee fidee ammallee hanga dhufee kun hojiyaaf deemaa as jira. Sababa kanatti hir'inni argame malee homaa rakkoon qabu ammallee galuun isaa yaani nama boru dalagadhee sila yoo boru dalagadhee hojiitti deebi'aa luuti naa fayyitee abdii jedhuun qabu innillee. Namni asittuu tokko biyya keenya nama mucaan kun dolchee wallaahi dolchee takkitti hin qabu kun mucaas jala naquu ol seensisuu dandeetta. Dolchee cabtuu takka harkaan qabu jechuu gaafan dhaqee achirraa fuudhu. Har'a tikkeetti irraa muranii asirraa yoo gale namni kun tiraanspoortii gadi hin galu qaba biyyatti jireenya qaba. Sila biyya kanatti kan namni nama dhagaye yoo biyya gale namni na dhaga'u hin jiru rakkoo hamaa keessa kuufaa anillee ilmaan kiyyallee jireenyi kiyya guutuun haala jiru kanatti rakkoodha waan jedhutu teessisa malee. Rakkinni gargaarsi argamee fi godhamee jennaan ammallee akkaawuntiin biyya irratti galu akkaawuntii maatii isaattu jira. Waan akkaawuntii nama fakkeenyaaf yoo shakkiin ka Oromoo birallee kan jiraatu taate jechuudha. Akkaawuntii maatii isaatiitu jira. Akkaawuntii maatii isaati irratti hagalchanii fi waan kennamu immoo waan namni onlaayinii kennu abbaa barbaadan Oromoo nama argitanii namni kun galmaan ga'uu fi dandahaa jettanii abdattan. Abbaa feetan godhaa fi gargaarati argitanii haa galuu. Haisanii miti dirqama haa galuu. Biyyatti illee wajji jirra jettanii mari'attanii abdii gootanii fi jennaan gaggaleetu nama boruu shabakaa guuttatee onlaayinii irratti deebi'uun tiraanspoortiin gadi hin galu baay'ee rakkisaadha. Namni osoo xiqqishumallee waa of tajaajiluu danda'e obboleeyyan hin qabu ijoollee naannoo nama bira dhaabatu akkasitti hin qabu mucaan kun. Kana waan ta'eef kanarratti argitanii irratti hin dalaynaa fi yoo jettan homaa rakkoon qabu tikkeettallee akkuma ta'etti ilaalanii namootuma jiru wajjin ijoollee naannoo wajjin ilaallee irraa muree akka galu gochuun numa danda'a. Nima danda'amaa kana isin ilaala sheemanitti biloon nyaata. Akkasiin yaadni jiru kana isinitti mari'adhaa waan doktorri jedhu maaltu didee beekamaa maal jennee din. Sagalee qabu. Yaa moora akkasitti milkaaya milkiin gara saniin xiqqoo hin jira. Rabbi fayyama isaatillee akkasoo yamma namni cabe kun biyya arabaa kanatti biraansoo namatti hidhanii maal jedhanii sibiilli faa nama keessatti faa biyya yoo galanii ogeessaan nama hidhaa beeyta. Dhugaa. Yaaluma miidhamaa kanallee argatuuf homo hundaafuu
biyya wayyaanaa kullaa namni rabbi laaffisee fi gargaaruu barbaadu yoo jiraatee fi akkaawuntii isaa ittiin uummata kanatti akkasittuu inshaallah akka sagantaa qabnuufi.